Waaqayyo jireenya ammaa qabee adda. Haleluuyaa. Inni lafa jala jiru nuuf adda. Inni qilleensa keessa jiru nuuf adda. Inni nuuf kaa'ee jiru nuuf adda. Maqaan kee maqaa Yesuusiin haa galateeffamu. Eebba keenyatti galataan baana. Ni galateeffadhaa Waaqayyo. Waaqayyo tunu eegee karaa baay'ee nu keessatti hojjetaa jira. Iddoo bashannanaattis waldaa keessattis iddoo hundumaatti Waaqayyoon galateeffachuu akkatti kun Waaqayyo isa nu gargaaree fi Waaqayyoon galanna ta'u. Lafa Waaqayyo argamutti lafa sagalee Waaqayyo dubbatamutti kan kanan beeku sabni Waaqayyo fayyee galaa, manni Waaqayyo ijaaramee galaa, manni Waaqayyo qabamee galamaa lafa sagalee Waaqayyo dubbatamutti bu'uuratu bu'ee gala. Haleluuyaa. Lafa kana irratti bu'uura bu'uunee gala. Ameen jennu. Ameen jennu. Haleluuyaa. Akkana jedhega amma garuu dhagaa Waaqayyo hafuurri koo waan isin duukaa jiruuf ani Waaqayyo waan isin duukaa jiruuf ani Waaqayyo isin duukaa wanta jiru kuni waa'ee jabina keessanii miti ikonoomii gara biraa fiddanii waan gara biraa fiddanii tuutte sababii hafuurri koo isin wajjin jiruuf sababii ani isin wajjin jiruuf haleluuyaa sababii Waaqayyo na wajjin jiruuf jedhame sababii Waaqayyo na wajjin jiruuf haleluuyaa abbaan barbaade na wajjin ta'uu ni danda'a eenyu nama dhiisee deemuu danda'a. Garuu inni Waaqayyo waaqni jiraataan si wajjin ta'uu irraa qabdi. Ani si wajjin ta'uu koo irraa kan ka'e Waaqayyo wajjin ta'ee bineensatti darbatamee kan nyaatame nagarre. Haleluuyaa. Waaqayyo yeroo dhaqanii abidda kee buusan abidda keessa bu'u nama sadii keessa buusu nama afur. Akeeka Waaqayyo keessatti wanti sirra ga'u si baay'isaa deema. Haleluuyaa. Meeqa Waaqayyo bakka Waaqayyo. Yesus gooftaadha. Ameen. Yesus gooftaadha. Ameen. Yesus gooftaadha naa jennu diinni hinnaa diinni hin sodaata. Maqaa hundumaa caaluu jedha waa'ee maqaa gooftaa Yesus hinnaa kaasu sagaleen Waaqayyoo maqaa hundumaa caaluu jedha. Maqaan kana kan hin sodaanne hin jiru kan isaaf hin jilbeeffamne hin jiru. Ameen. Inni jalqabaa yeroo Aktii godhaa jechuudha. Baby.
Tole. Baratu. Lagi ya beri kan situ bega. Mur mau dinarki ni itu narki nampe ah ajudan maka gafa makinana ne pate devi sudhiru devi ukka jiwa kasilan antene Oke baik kali. Mati, these come from the ocean. Di jireenya akkuma jiru wanti biraatti jiraata yoo narratti du'e maal jettee booste yaada. Caaltuudhaan sooretteedha. Maaliif sooretti jedhanii jedheen gaafatan ture. Jennaan haati koo kannaan jedhe. Sooretti kan jenne kan aadaa Oromoo keessatti akkas jedhamuu fi inni hangafaa mucaa fuudhee manatti qooda galuu fi siraachii irraan kaatu isheen qabeenya maatii itti fufee qooda deemuu fi isheen gizee heerumtu sana san kan hundumaa dhaaltee Baay'een waa'ee du'aa ka'uu, waa'ee abdii bara baraa namootatti dhadhama. Itti yaadne ana deeman see inni dhufan seene as dura deeman see kana Mr. Hong. Kami jiru indumni keessan akkam jirtu fayyaa keessan isin gidduutti argamu keessatti baay'ee gammadee jira jedha. Sabni Oromoo sirnaaf seera ofiin of bulchu durii kaasee qaba. Seerri kunis ammayyuu iddoo tokkotti hojjechaa jira. Seerri kun maal jedhama? Seera gadaa baay'ee ulfaadha. Jaaffaa akka sirna gadaatti ijoolleen dhiiraa Oromoo hawaasa isaanii keessatti akka umurii isaaniitti itti gaafatamu hojii isaaniif hin kennama. Kana keessatti ijoolleen dhalattee hanga waggaa 8 yookiin 0 up to 8 years maal jedhamtee waamamti? Namni waggaa 40-48tti maal jedhama? Namni waggaa 80 yoo ol yoo ta'u maal jedhama? Waan sadiidha. Umriin isaanii duwwaa kaasee amma 8 yommuu jedhan ijoolleen Oromoo maal jedhamtee waamamti? Namni waggaa 40-48 yommuu ga'u maal jedhama? Yommuu waggaa 80 ol ta'u maal jedhama? Mee isa duwwaati amma 8tti ijoollee maal jedhamtee waamamti? Dabballee ijoollee waggaa 0 to 8 dabballee jedhamti. Inni 40-48 yoo gadaa baay'ee gaarii. Luba okay. Inni waggaa 80 ol ta'u maal jedhama? Jaarsa baay'ee gaarii. Okay, itti dabale inni 8 amma 16 foollee 16 amma 24 qondaala 24 amma 32 Rabadorii no 24 amma 32tti kuusaa jedhama. 32 amma 40 Rabadorii jedhama. 40 amma 48tti gadaadha. 48 kaasee amma 72tti yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa jedhamu. Gaafa 80 ol ta'an garuu jaarsa jedhama. Ari'atama kiristaanummaa irratti ga'e osoo mormuu faayitaa mootummaan darbii kenneefis didee hundumaa caala wangeela Kiristoosiif jireenya isaa kan of laate kanarraanis kan ka'e dargiin funyoodhaan guutee kan ajjeestee gaggeessaan waldaa kiristaanaa Oromoo eenyu jedhamanii beekamu? Luba Guddinaatu. Mootummaa Haayile Sillaasee keessatti osoo taayitaa guddaa qabu innis namoota yeroo sanatti bilisummaa saba isaaniitiif falmataa kan turan akka Neelsan Maandeellaa fa'aa leenjisee kan hidhachiise garuu hacuuccaan saba isaa irra ga'u kan ka'e bilisummaa saba isaatiif jedhee kan fincile waldaa Maccaa fi Tuulamaaf adda bilisummaa Oromoo hundeessuu irratti qooda guddaa kan qabaate booddee garuu mana hidhaatti kan darbatan
bara dargii keessa immoo kan ajjeefame namni seena qabeessi Oromoo kun eenyu jedhama? Jeneraal Taaddasaa Birruu. Okay. Macaafa qulqulluu keessatti boqonnaan inni gabaabaa isa kamii lakkoofsa meeqas qaba? Macaafa faarfannaa 117 yommuu ta'u lakkoofsa 2 duwwaa qaba. Koree warra qindeessan kanaa maal jenna? Waaqayyo sinaa eebbisu. Kaanee mashakki goonee Waaqayyoon jajannee Waaqayyo abbaatti kan ilmaa kan fura qulqulluutti sadan Waaqayyo tokkoon guyyaa irraa kan ammoo guyyaa addaa guyyaa fuula kee duratti garmaamnu guyyaa fuula kee duratti faarfannu guyyaa fuula kee duratti siin waaqeffachuudhaan walitti dhiyaannu humna waaqummaa keetiin humna abbummaa keetiin walitti nu fidde kanaaf guddaa si galateeffanna. Yaa Waaqayyo nuyi warra galataati. Galata guddaa qabna. Galata guddaa qabna isa jechooti dubbatanii fiixaan baasuu hin dandeenye sagaraan namaas immoo adeemee bira ga'uu hin dandeenye galata guddaa qabna. Fannoo irratti ilma kee Yesuus Kiristoosiin kanatti hojjette har'a kan keenya goote bifa kanaan akka kanatti immoo bara kana keessa waldaan kiristaanaa akka isheen jiraattu waan gooteen maqaan kee eebbifamu. Faarfannaa nuu kennitee maqaan kee eebbifamu. Qooqa nuu kennitee maqaan kee eebbifamu. Weedduu nuu kennitee maqaan kee eebbifamu. Faarfattoota nuu kennitee maqaan kee eebbifamu. Dubbii Waaqayyoo waaqarraa waan nuu ergitee maqaan kee eebbifamu. Warra dubbii kee fidanii dhufanii lallaboota barsiisota waan nuu kennitee maqaan kee eebbifamu. Waaqayyoo ati jiraataadha. Fuula kee duratti immoo hoogganoota waan nuu kennitee maqaan kee eebbifamu.
warra nu tajaajilan garboota waan nu kennite maqaan kee eebbifamu yaa waaqayyo warra ayyaana kee uffatanii fuula kee duraa fi fuula qulqulloota dura deddeebi'anii dura buutota waan nu kennite maqaan kee haa eebbifamu yaa waaqayyo qaccee keenya hin cabsin qaccee keenya hin balleessin qaccee keenya hin doomsin yaa waaqayyo qaccee keenya dheeressi yaa waaqayyo qaccee keenya baay'isi hundumaa ni dandeessu ati isa nu si kadhannuu fi isa nu barbaannu caalaatti waan nu kennitu maqaan kee eebbifamu kadhannaa keenyaaf galata keenya waan simatte maqaan kee eebbifamu maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsu ayyaana isaa siniif kennu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu. Nagaa fi eebba isaatiin isiniin qee keessan jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Maqaa abbaatii fi ilmaatti kan fara qulqulluutti sadan waaqayyo tokkoon Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu.